Abdii Yusuf Njaama. Abdii Yusuf Njaamta jechuudha. Mee maaliif jaalallee ilaaluu irraa si qaba obboleessa? Jaalalti bakka waan isii jaaladhuuf haalaa fi amala isirra dhaabbadhee bakka bifaa fi waan takka ni jiraami bakka bareedina fuula isii irra dhaabbadheetiin jaaladha. Erga akkas ta'e mee dhalaa tanarraa maal jaalatta akka yaadutti? Dhalaa tanarraa jaalatta mee maal qabdu kunuun wantiin jaaladhu haalaa fi amala ammaas deebii bakka namni kilarri yookaan fuulli isii asitti tolu ni jiraami. Sanuma faadha bakka sanumarraa faa jaalalti na qabdi. Hanqarraa daabboo meeqa nyaatte? Hanqarraa har'a ganamaan kana daabboo 5 nyaatte. Ganama kanaaf daabboo 5 nyaatte. Fudhannee duraan na jabeessaa gidee mana keessa dhufee saalaan girgiraas naaf aarsisaa bunaas naaf dhaabdee waan hunda naaf gootu. Garuu ammoo erga isin jaaladhe isin jeboo dura narraa fagaachuun kun maaliif waan jaamu gaafii siif godhuuf? Wanti san bakka amma fakkeenyaaf yoo si fudhadhe angizee duraadha akka saayibatti haalaanis jaaladhaa ta'u. Ati eega rakkoo ta'e bakka laakiin miira keenyatti ibsattee ani laakiin si jaalachuun maraa laakiin immoo waan biroo ta'uu mala sodaa na keessa dhufuu jechuudha. Sodaachiti illee waan keessa kiyyaadhaa yoo gizeeti na ibsatte dhalaantu maaliif ammoo dubartiin haalaan sodaatti. Anuma mataa kiyyarraa qabeetii yoon mama wanta kana namaa ibsadhu kee haalaanis sodaadha. Sanumaafuu waan akkana kana jira. Ni jira. Amma biraa kasiif dhufee yoo raatame. Yaadonni biraadha. Amma shamarrii tokko amma fakkeenyaaf yoo waan kana ni ibsadhaa yoo itti laakiin mucaan kun na jaalatu. Nama biroo jaalataan akkuma obboleettii isaas laakiin saayiba goddanyaa lubburraa na wanti jaa jetteeti nama biroo san miira kiyya kana waan ta'e kana na hubachuu hin danda'u jetteeti itti himachuu faa sodaattiin. Garuu waan isii miira onnee isidhaa keessa jiru san jaalasa san baafachuu hin dandeessuuf yoo jaalattillee ni sodaattiin. Miira dhokataa ta'e isin ni jaalatte ammoo garuu miirri isii dhokataa ta'e jira. Dhokataa ta'e jira. Yoo itti ibsatte illee wanni kun furmaata naan argatu jetteeti. Jaalalti ganumaanu gaafa lagooyitaatti jaamti. Jaalalti garuu wanta ijaan hin mul'anne wanta keessoo onnee namaa keessa jirtu takka. Wanta qalbiin teessa jaalattee onnee teetti irratti siif mirkanaawa. Isaatu jaalalama jaama garuu jaalalti waan ijaan mul'atu miti waan gochaa mul'ifu. Garuu deebii maaliif dhalaa kanarraa jaalaltu nu qabdi waan jaamu maaliif dhalaa kana jaalannaa? Jalqabumaa'u ilmi namaadhaa uumama isaatiin aadama erga biyyeerraa uumamee ilma namaa kana cinaacha bitarraa haawa isaaf uumee jechuudha. Uumaa rabbiin uume tana keessa hundaa'uuf wal faallaa godhee uumee jechuudha. Dhiiraas dhalaas jira jechuudha. Ilma namaa qofa osoo hin ta'in mukarraas dabalatee beeladaatii fi bineensotni alalleen wal faallaa saala wal faallaa qabu waan ta'eef heera uumaadhaati. Heera uumaati sirriidha. Maaliif jaalala ammaan tanaa kana keessatti amantummaan dhabamte bakka takkitti sana qofa wanni nuti haalaan jabaate jaalala ammaan tanaa kana keessatti amantummaan hin jirtu sababa maaliitiif? Jaalala ammaa jechuu osoo hin ta'in jaalala keessa amantiin ni jirtii fi hin jirtuun isiin gaafiidha. Gaafii tana keessatti amma fakkeenyaaf jaalala keessatti akkaataa walitti dhufeensa isaaniitti murteessa. Fakkeenyaaf ati jaalala qulqulluu onnee qulqulluutiin nama jaalatta taate taanaan jaalalti qulqulluun si muddatti. Ati immoo garuu mataa keetiif bifa faallaa saniitiin namatti deemta taanaan akkasumatti jaalalti haaluma amalaati bakka namuu wooma dalageen galata galfamaa wantuma jaamusanii waan akkasiiti. Egaa nama fakkeenyaaf jaalalli kiyya sobeen beeku garuu naamanuu didde isin alagarratti sobeen beeku isin naamanuu dadhabdi maaliif takkaa sobeen beeku sababni isin naamanuu dadhabduuf na ajaa'ibeera. Wanni takka ammaa sonni beeku qabdu ati haga jaalattu beeyta malee hamma jaalatamtu beekuun hin dandeessu kun haga jaalatamtu beekuun hin dandeessu garuu ati isii jaalachuu isiin immoo garuu haga isii jaalatte san wanta gochaan mul'atu sirratti mul'atu akkaataa haala keetiin irraaltee dhaabbattee isa shakkuu dhabuu dandeessi. Meebii immoo garuu dhukkuba keessa jiruun immoo garuu waan san deebistee sammuu isirratti yaaduu dandeessi. Galatoon. Waan kiyya abdii naan jaan. Abdii eenyu? Abdii Jamaal. Abdii Jamaal siin jaanii wanti dhalaa takka fakkeenyaaf osoo siin jaaladha injiiniin dura haalaan wal jabeessanii wal kabajanii si jaalatti garuu ammoo siin jaaladhaa ergitti himattee booda fageenya isin sirraa fagaatu hin beektu hunda qabdu maaliif sababni waan sanii? Sababni waan sanii isiin si jaalachuu yaadanni beeyti garuu ati inni beeyta waan ta'eef san booda kabajaa ta'eetii fi argaa ta'eetii ni sodaatti. Tarii ammas nama saayiba hanqeetillee jalaa siquu ni dandeessi. Akkasumas dhiyaattellee san daran sitti dhiyaachuu ni dandeessi jechuudha.
Egaa sababummaan isin fakkeenyaaf sin jaaladhaa booda sababni isin irraa fageessee maali jechuudha baay'eeti. Jaalarraa hooma keefi waan si jaalatuuf jecha dirqama si dheessiti hanga qabdeessuuta fi dheessitu. Yes galatoomi abdii jamaal. Fakkeenyaaf dhalaan takka osoo sin jaaladhan jiiniin dura haalaan si jaalatu ture wajjin ni deemtanii wajjin kabajaa siif qabdii ammoo erga si jaaladha jetteen booda maaliif sababni isin qaala'uutu? Sababni isin qaala'uuf waan jaalala anarraa harkachuu dadhabdeef akka obboleessa waa wajjaaniif ana immoo beekuu waan hin dandeenyeef jechaaf dirqama isin gisee na baafadhee anti baafadhee ganaa ni qaqqaaloo nuti adda babbanna. Sumayyaa Abduu Jabbaar. Maaliif sababni osoo yeroo dheertuu gartee atis na jaalatta anis sin jaaladha ture sitti himannee garuu erga nan si jaaladhe boodarra kanarraa fagaattuuf sababni isaa maaliif? Sodaan kee. Duuba horee sodaadhaan narraa fagaachuun san jaalala harkifti moo jaalala fiddi? Jaalala gaanis ni fiddi gaanillee naggoo itti jabeessee itti yaale. Ammaan akkana fakkaatutti akka mataa kiyyaatti fakkeenyaaf dhalaata kan hin jaaladha ture ergan isin narraa fagaattu jaalalti fakkeenyaaf siidhaaf kan qabusan narraa jechuun fagaata narraa dhabamaa onni irraa xiqqaachati gara bahuudhaaf deemti fakkeenyaaf namni yoo na dhiyaate jaalala naaf jechuudha fakkeenyaaf haala saniin duuba wal jibbansaa dhufamoo akkamii? Anillee sanboota ittiin dhiyaadha ture. Akka inni sirraa fagaatees achi hin baane ittis dhiyaateeti irraas fagaata bakka sirraas bahuu hin danda'u sirraas hafuus hin danda'u deebi. Walitti aanaa sanboota jaalate hin cimaa deemte gunanti haala anti dhiyaadhaa deeme. Ayyee tole naaf jiraadhu. Gizee duraadhaa isin sin jaaladhe sin jette. Osoo sin jaaladhaa walitti himin dura isin lachuu wal jaalatan. Haaya osoo walitti himan. Hin himanne garuu. Haaya. Ammoo erga sin jaaladhaa itti himate booda sirreessite. Anaatti himate moo isin natti himate? Isin itti himate amma. Anaa sin jaaladha jee itti himate. Sanboota isin na dheessite. Maaliif sababni si dheessitu san? Isin duraanuu jaalati hin qabdu jechuudha. Jaalalatan ta'e hin qabdu jechuudha. Jaalala dhugaa sirraa qabaatte haga duraan osoo walitti himatin wal jaalannu sanuu jaalala dhugaati miti yoon an dhugaan jaaladhe isin dhugaan nan jaalatu garuu eegaan an afaanii baafadhe booda eega na dheessuu eegalte hayyoo jaalalaa habiraatiif qabdi malee anaaf onnee keessaa. Haa mallee oroko mudannoo jaalalaa keessaa akka tasin mudate naaf himuu dandeessaa? Mudannoo jaalalaa keessaa osoo borkumaa deddeemuutiin karaa bakka biyyaan baa keessatti intala takka jaaladhee garuu bakka micoosan osumaan nin gaafadhe jiru akkamatti osumaan sun sodaadhuutiin achirraa bakka habiraan jalaa fuudhe micoosan. Haa maaltu dhagahame yeroo fakkeenyaaf si jalaa fuudhan? Eega gaafa sanii micoosanis harkaa siin fedhu bakka innaan aaree jechuu sanboota bakka biyya sanuun dhiisee ilaamaan tanan. Garuu dhokotee xiqqeessee keessa keetitti kan dhagahamu gammachuun xiqqoon takka keessa dhagahamaatu beerti. Nin gadda malee ishii dhabuu keessanitti dhabee jee akkamitti hin gammada. Tajaajila tokko dhabuu sitti hin dhagahamtu jechuudha. Natti hin dhagahamu. Garuu haala nin gadda malee waan ishee arge. Hayyee naaf galatoomi. Hayyaa galatoomi. Sin jaaladha injiiniin dura si jaalattee ammoo yeroo sin jaaladhatee sirraa fagaatte sababni isaa maaliif naaf? Sababni isin gisee sin jaaladhattee isin si dheessitu waan si jaalattuuf jaalala isii sana sitti akka ati deebitee jaalala isii sana guddiftee isii jaalattuuf jaalala isii qabsuun akka si garsiiftuuf. Saniifi. Maasita sababni amma osoo sin jaaladhe hin jiru wal beenya haala na kabaja gisee mana kasan dhufedde girgiraa na aarsita waan hedduu naa gootu. Deebi'ee ammaas bakka waan jiru xaxaree deema haal gootee aaraan girgiraan asitteen kabajaa guddaa naaf qabdi. Garuu sin jaaladha ergan sin jeboo dura narraa fagaattana maaliif sababni isaa akka isin narraa fagaattu? Sababni gaa duraan akka obboleessaa ture waan ta'eef sanboota gaaffii jaalalaa dhiyeessee booda qaanfachuu waama jiru. Yes qaanfachuu waama jiru. Garuu jalqabuma akka obbolummaa osoo hin ta'in isinis keessaan na fafeeteetuma fa'a. Anis keessaan fafeeteetuma jiraachaa turre. Achi booda ati itti baafannaan si qaanfachuu eegalte jechuudha. Bikka sani gaa maaliif na qaanfattee fakkeenyaaf jaalalaan gaafadhe? Guutu akkasitti waan duraan sitti hin baafataniif jecha eegas itti baafatte booda duraan beeytee waan sitti hin baafataniif si qaanfattu turte. Eegammoo itti baafatte booda eegas itti baafatte booda si qaanfachuu eegalte. Waan sangaruun jaalaluma malee. Jaalaluma malee waan biraatiiti. Ayyaantuu. Ayyaantuu eenyuti? Ayyaantuu. Ayyaantuu awwal alii akkasiin jenna. Mee saniifuu sababni gisee isin jaalanna jedheef duraan nama fitan nama dheessitaniif maaliif mee ayyaan? Sababa isaa deebii naa himi. Waan ijoolleen nu hin dhiisneef. Waan obboleeyyan keenya nu hin dhiisneef. Sababa obboleeyyan ta'eefi sanii miti ayyaantu deebii naftee jirti naa himi. Kabiraan qabdu? Ati siyyaan isa sirba nu mee jechuudha?
Galatoomi maqaa ayyaan koo. Tokkoffaan isiin dura wanti godhamu qabu jaalala jechuun kun ofii kan isaa maali? Jaalala jechuun gaa kabajaadha. Jaalala jechuun kabajaa. Ammallee ulfina. Ulfina. Amma dubartii takka yoo qabde ka ulfeessu taate isiin sayyoo maaltu itti dhaga'ama? Ulfeessu jechuun ni beektaa? Ulfeessu jechuun gaati jechuun kabajuudha. Akkasuma. Akkamitti ulfeessitamee? Jechuun gaa akkanatti ulfeessu gaa. Kan kaya Obsama menjawab. Obsama masih jangan agar rada apa meganya teh. Tapi kenapa rasanya ada? La ilaha illallah. Ya Rabbi lugar. Wagah aku udah segal mau kena Shanin Bais. Shanin Bais. Ini nanti tanya kamu lagi. Yo lebih demal tu sudah kan. Wal ya dah budak. Osoo jirtu dabarra osoo lubbuun adda baane isii wallahu akka waan jaalle baa lama faa deebiin qaban nama godha gaa isii wallahu akka waan jaalle lama faa deebiteen halkanne si godha mudannoo akkasii qaba yeroo hunda keessa keeti ni baddimu hin baddu yoo biyyuu tafeete tasirra altullee yoo qarabtaate hin baddu isiisan ma yaadata Naannatu Suudeen naan jaa. Naannatu Suudeen naan jaa. Naannatu Suudeen siin jaa. Fakkeenyaaf maaliif jaalalti tun nurraa isin qabdi fakkeenyaaf. Kam nurraa isin qabdi. Nurraa maaliif isin qabdi sababa maaliitiif? Waan dhiirri jaalatamuuf haa jaalatee dhiirummaa nama qabdu. Haa fakkeenyaaf maal nurraa jaalattan? Maal nurraa jaalattan? Alaamaluma jaalatan kaa maal jaalatan? Alaamaluma moo? Alaamal boqofa jaalattee jira. Alaamallee maal namaa godharee fakkeenyaaf? Maal namaa godha alaaf amallee? Alaamallee maal namaa godha? Ture egaa jaalachuu barbaadde egaa alaamallee jaalattee booda sanbata karaa bultiidhaa deemtaa mire? Yes. Alaamallee jaalannaan karaa bultii galtaa jechuudha. Sanbata karaa bultii galtaa jechuudha. Namni barataa cimaa tokko beekta nama gowwaadha dura gowwaa tokko waa takka beeku gaafa duraanii jechuudha barnoota takkitti qofa danda'a gowwaadha inni osoo iyyuu dhalaan takka isaatii dhalaa takka jaalalatti irraa qabde mee akkam taasaniin booda maaltu sodda gaama fakkeenyaaf yoo sotaate. Barataa cimaa ta'ee barataa cimaadhaa san dura waa'ee jaalalaa takka beeku barnoota qofa garuu erga micoo takka jaalateen booda wanni mudannaan isa nama san mudatu. Mudannaan nama san mudatu sababa isii jaalachuutiin yaada isiitiin guutamee faa barumsarraa fi duuba deebi'uu bakka duraan barumsaan goosan goo dhabuu fa'a. Kutaa kudhanitti micoo san jaalataa jaalaa kutaa kudha lama eeggatti. Kutaa kudha lama garuu qormaata micoo kana waan jiru qormaata habiyyoon isaa hangoo hunda dhabuu jechuudha. Hin danda'u jechuudha miti. Maaltu isa mudate mudannoon nama saniin fakkeenyaaf karaa saniin. Mudannoon nama san mudate sababa jaalasiitiin miidhamuutiin barumsarraa faa dhabuudha bakka barumsaa jala hafu. Kun kana ta'a fakkeenyaaf amma dhalaan takka ni jaalataati. Maaliif jaalatta sababni dhalaa san jaalattuuf? Sababni dhalaa jaalattuuf haadhoo manaa godhachuuf ganuma fuudhuuf inni raamatu jira. Haadhuma manaa godhachuuf? Numa fuudhuuf haaraa umaraatti hin tiifamu. Maal irraa feete ree isiisan amma maal irraa feete fakkeenyaaf maal irraa feeteeti? Isiisan fuutee ilmoo irraa harkachuu feetee ta'a. Haraam irraa ittiin tiifamuu fa'aa feeteeti. Maqaa fi Adam Xaannaan jaanii. Adam Xaassin janii saniifu maaliif dhalaa jaalalti si qabdi tokkoffaa dura? Waanuma nama ta'eef na qabdi haa. Maaliif akkanuma nama ta'eef nama qabdure sababa isii naaf hin waan nyaadhee dhuguuf qaba. Yoo nyaatee dhugde jaalalaan nama qaba. Eega. Nyaatee dhugde jaalalaa si qaba. Warri jaalalti hin qabne kun maaliif nyaatee dhugu? Nyaatee nama dhugu haa. Maaliif hin qabne? Faatu hin feene dha. Haa jaalala irraa miidhame faatu hin feene. Ayyee maaliif dhalaan dhiira jaalatti? Waanuma jaalattuuf qaba. Wayyaa hiika gaagalli gaa. Bakka jechuun dhiiraa fi dhalaan bakka jireenya walii malee hawaa jiraatu waan hin dandeenye. Ayi bakka adii simee waan biraati miti amma tanis gaafadhu. Dhalaan tun maal dhiirarraa jaalatte maal qabna nuti kun? Bareedina kee ta'uu danda'a. Bakka dhaabbina kee ta'uu danda'a. Bakka waa hedduu namarraa jaalatte. Maal ta'u godhuuf bareedina fi dhaabbina kee maal godhaaf isidha fakkeenyaaf? Waa hedduu godhaaf malee. Waan hedduu godhaaf illee ni jiraa miiri. Eegaa atis kana takka jee ibsuu hin danda'u. Ayyee galata gaadhu. Ayyee. Osoo isin jaaladha jiniin dura haalaan si jaalatti haalaan feetaatis ol kabajanii garuu ammoo isin jaaladha ittiin naan si dheessite sababni ta'eef maaliif? Waan xiyya hin qabneef. Isin yeroo duraas na jaalatte. Isin jaaladhaan ergateetti booda si dheessite sirraa fagaatti sababa ta'eef. Waan jaalala akka ati si jaalattu beeknaan dhalaaniif qaaleessiti. Giji godhi. Fuula guura asitti naara achi